harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii seenaa wiilii kan ta'an hundi keessan obboloonni koo kan keessaas kan ala jirtanis hundi keessan akkam jirtu fayyaa keessanii an obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa kan nagaa nu kennee sa'aatii kan nu gee waaqayyoof galannaa ta'u isinillee akka nagaa taatan abdii waaqarraa qaba jiruuf jireenya akkam jajjabaattu akkam isinitti jira hojiin kuni ana biraa hundumtuu gaariidha galata waaqayyoo nam babbade miti sirriidha badeera akkam badee xiqqoo biizis nan ta'ee jira miti akka jibbirtii wayii jira kanaaf dhaara maal sanii qabadhe dhufe seenishaan keessanii akkaataa buskuutiitti gitan buskuutii gaafa jedhamu buskuutii biyya arabaa isa yeroo iidiyoo kan ayyaanaa hojjetatan ta'in isa biyya keenya isa yeroo ittiin barannu fa'a yaadattu yeroo baratti birrii tokkooni lama yookaan birrii tokkoon afur bitachaa ture buskuutii sana yeroo barataa turre jechuudha garmash seedhu sana beektu miti isan sinii jedha asitti daakun qaba sana booda kuni kaameraadha nas goota kaameraa kee kuni habba soodaadha warra hin jedhanne gochuu dhiisuu hin baay'een jaaladhu garbachuu waan hundumaa keessa kana baay'een jaaladha barbaannatti godhatu barbaannan dhiisuu dandeessu ani ittiin godhadha baay'een jaaladha waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf sana booda waan baay'ee nama barbaachisu kaameraa ashaboo xiqqoo jechuudha maanka gimmaasha warroon sukkaarratti godhachuu barbaadanis aadiitti godhaa baay'eetu hin ta'in maankaa lama fachuudha yookaan fardaan Baakun powderii yoo barbaadan gochuu dandeessu yoo barbaadan dhiisuu dandeessu maal laazim yaani xiqqoo ishee duwwaatti godhadha xiqqoo ishee yoo baay'atee hojjetame laslasadha waan ta'eef seera buskuutiin immoo buskuutiin ammaansa jabaachuu yookaan garmashachuu qabaata dubbii koo garmash kan irratti nama baay'eetu itti golfaatu yeroo darbu sana booda eggatu kan qopheeffanne booda geessina sana booda bishaan xiqqoo ishee ho'aa ta'een sukkuumna gaafa geessinu gosaan akka gaa'isa ibsatee hin beeku bijii jechaadha waan ta'e hin beeku waansa lama ni nyoomsin fuula korra maal fuutuu sana jedhu waa dhaggeeffadha sidaajii keenya waa laaluun gashitu na eeggatas ta'ee booda jechuudha bukeessitanii bukoosaa gaafa bukeessitanii baay'ee maal ta'uu qabaatu beektu laafuun qabaatu jabaata ta'uu qabaatu jechuun akka bukoosa yeroo faxaayirii biizaa hojjennu osoo hin taane akka daabboo keenya gaafa daabboo daffaan osoo hin taane kuni xiqqoo jabaateetudha kan bukaa'u xuunchaa keessatti agarsiisa simaaf keessatti teessu xuunchisha kana Rabbitu sadarkaa kana isinii kennamti xuunchaa tokko baattanii qusattuumna keessan taanaan itti agarsiisa bukootti sirriitti bukeessaa jammaan yeroo baay'ee harkaan bukeessu maashiniidhaan bukeessa maashinii bukeessuun qaba yeroo jalqaban harka godhan sukkumaa jira sadan malee maashinii bukeessuu qaban kanayyuu sinfinnaadha malee gochuu hin danda'an agartanii bukoon baay'ee jabaataadha jabaataa isaa wayya maaliif akka zayitiin dhunnee fi keessas akka lallaafaan ta'aniif sijjamar buskutiin kash garmash jechuu qabaata dhageessaniitu abbaateen jedhameedha kan uummata bukkeetti kan xumure qadaadadheen kaawwadhaa yeroo bukaa immoo walitti deebina guyyuu koo obboloota kana of galchaa kaameraa uffatti garagashee waraabaan ture beektuwaan achi garagashee jechuudha dudduubaan garuu rakkanni waraabaan ture dhaabbateera eegam fuudhuu fedhee mana argi duwwaa ta'ee jira eegam bukoo keenya lamaanninyaa bukeeffannee achi booda marree booda akka kanatti hukkutannaa agartanii xiqqoo ishee immoo sanxaq godhannee hukkutannaa jechuudha bifa kanaadhaan akka inni yaani afaan babbanee garmash jedhutti agartanii akkaataatti mummurame achi booda zayitiin immoo iddoo kanatti qophaa'ee jira zayitiin ho'isiinaa garuu qorraadhaan jechuudha
jechuun qorraa gaafa hin jedhu zayitii mee baay'ee ho'aan sagar malee irra keessa diimessee bisheessu waan ta'e egaa xiqqoo ishee laphetteeti itti qannastanii hojjetattu jechuudha. Buskutii gaarii.